jiruuf jireenya hawaasaa jijjiiruudhaaf indastiriin iddoo guddaa qaba. Qonnaan bultoonni kuduraalee fi muduraalee adda addaa akkasumas oomisha adda addaa hojjetan walitti hidhaminsi gabaa uumamee fi gara paarkiiwwan industirii qonnaatti yoo fidan bu'aa guddaa argatu. Paarkiin industirii qonna qindaa'aa Bulbulaa birrii biiliyoona 5 ijaarames hojii eegaleetu jira. Ijaarsi paarkichaa bara 2011 lafa heektara 271 irratti kan eegale yoo ta'u yeroo ammaas manneen 248 paarkicha keessatti kan ijaaramanidha. Qophii keenya kanaan daawwannaa qondaaltonni olaanoo fi abbootiin qabeenyaa paarkii industirii qonna qindaa'aa Bulbulaa daawwatan irratti kan qindeessine isin dhiyeessinaati. Hanga xumura qophii keenyaattis akka nu daawwattan isin affeerra. Kaayyoon inni guddaa fi olaanaan investara harkisuudhaaf sadarkaa maalirra jira kan jedhu kana ilaaluudhaan ni jalqaba tokko. Lammaffaan hojiiwwan nagartee akka duraan sababa ta'an suni sadarkaa maalirra jiran kan jedhu kana ilaaluudha. Kan olaallu duraan bishaantu sababa ture. Bishaan hora diimaan tana hiikatee jira jechuudha. Akka gaariitti hojjetamee rakkoon bishaanii hiikateera. Lammaffaan rakkoo treatment plantiidha. Innis yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu agartanii jirtu. Sadaffaan gaammaan tana wanni kun hundi eega hojjetame abbaa qabeenyaatti barbaadudha jechuudha. Keessaa gaheen biiroo keenyaa inni guddaa fi olaanaan abbaa qabeenyaa bakka sana galchuudha jechuudha. Amma abbaa qabeenyaa 75tu kana dura nan gala jedhee walii galtee mallatteesse. Abbaa qabeenyaa sana keessaa muraasa isaa finnee arraanta agarsiifnee jirra. Marii irra gaggeessinu kana irratti caljannee addaraashatti Finfinneetti walitti qabnee akkas jennee itti haasa'urra qabatamaan wanni silaa isaan kaasuu danda'an lafarratti maal fakkaata kan jedhu kana akka biirootti ilaaluudhaaf qoreedhaa hojii dhufnee jechuudha. Kanaaf gama keenyaan daawwannaan arraanta nagoone successfulidha. Abbootii qabeenyattis konfidensiidhaan itti dubbachuudhaaf dhugaa dubbachuudhaaf mooraalii argannee jirra jechuudha. Itti aansine faayidaan inni qabu baay'ee guddaa fi olaanaadha. Akkuma yeroo baay'ee jedhamummaan tana wanni kun kan oomisha qonnaa process godhee nyaata biyya keessaatiif alatti erguudhaaf qonnaan bulaan keenya immoo onneedhaan akka oomishu taasisuudhaaf qonna keenya indastiriidhaan utubuudhaaf gaheen inni qabu baay'ee guddaa fi olaanaadha jechuudha. Sana qofa osoo hin ta'iin qonnaan bulaan keenya oomisheeti yeroo tokko gabaatti dhaba. Timaatima oomisheeti gabaatti dhaba. Deemaa oomisheeti gabaatti dhaba. Avokaadoo oomisheeti gabaatti dhaba. Kanaaf kuni rakkoo gabaa sunis ni hiika. Rakkoo sona dabaluudhaatis akka gaariitti ni hiika. Kana keessatti teeknooloojiin haayilii produce ni ta'a. Ogummaan nama keenya ol ka'atu deema. Hamileen oomishuudhaa qonnaan bulaa keenya ni dabala. Oomishaa fi oomishtummaan ni guddata. Kana qofaa miti. Carraan rakkoon hamaan hojii dhabdummaadhaa wajjin jiru solve gochuu keessatti qonni inni qabu baay'ee guddaadhaa fi olaanaadha. Kana qofa osoo hin ta'in amma rakkoon keenya rakkoo doolaaraati. As keessatti oomishnee oomisha qulqulluu alatti erginee addunyaa tanarra xiqqaate nama biliyoona 7 oliitu jira. Namni biliyoona 7 wayii nyaata. Kanaaf oomisha nyaataa kana immoo akka gaariitti biitee haalaan oomishtu ni beeytanii Raashiyaadhaa fi Yuukireenii har'a isaan waan keessa jiran ni beeyna. Kanaafuu qaawwa kana guguutaa deemuu irratti qonni keenyas dabalaa deemee jechuudha. Qofa osoo hin ta'in humni oomishaa guddaa akka biyya teenyaa biitti qabdus hin jirtu. Kana akka gaariitti indastiriidhaan udumnaan doolaaraas argachuudhaaf qonni inni qabu baay'ee guddaadhaa fi olaanaadha jechuudha. Kanaafuu kun akka milkaa'u gaamma abbootiin qabeenyaa biiroo keenya dhufee galaanitti lafa naa kan jedhee nu kadhatu qiimaa miti. Duukamitti lafa naa kan jedhee kadhatu hodduudha. Laga Xaafootti lafa nu kadhatu hedduudha. Adaamaa ka dhufu hedduudha. Kanaaf asoo dhufee birookiraasiin tokkoyyuu hin jiru. Lammaffaa inseentiivii mootummaadha hedduutu jira. Sadaffaa eega lafa fudhate infiraaqa daandiin jaara bishaaniin jaara jedhee yeroo isaaf jalaan fixu. Immediately hin dhufa hin fudhata haruma sheedii isaa jaarutti galaa jechuudha. Inni duraa fi jalqabaa hooggantoonni haaraa boordii irras ta'ee koorporeeshinicha irras ta'ee iddoo adda addaatti ramadaman haala qabatamaa paarkichi irra jiruu fi hojii qabatamaa keessa jiru tokko akka daawwatanii fi wantootni immoo haara ta'an amma gara ijaarsatti galuun mul'achaa jira. Bishaan hin jiru ture bishaan olumas achi gaheera wantoota kanaaf kana fakkaatan daawwachiisudha. Inni biraa garuu haala fakkeenyaaf indastiriin suni
hojii qabatamaa keessa jiru argisiisudha. Akkuma argitanii turtan kan oomisha eegales jira warshaan olomas damma oomisha gara biyya alaatti erguudhaaf qophii guddaa gochaa jiru jira. Kun immoo kan sheediidhaan dabalata lafa fudhatanii ijaarsa eegalanis kan akka tikee indastiriis jirani. So isaan kana waan qabatamaa lafarra jiru paarkii indastirii kun hojii keessa galaa jiraachuusaa mul'isuudhaaf daawwii taasifame jechuudha. Asitti argamtanii hojii kana milkeessuudhaaf waan hagammaa hojjettanii fi hojii gara fuulduraa raawwachuudhaaf qophooftaniif galatooma jechuu barbaada. Korporeeshiniin kuniif akkuma walii galaatti dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa akka haaraatti irra deebanii gurmeessanii hoggansa isaas irra deebanii cimsanii yeroo ammaa anis akkasumas CEO'n korporeeshinichaas haaraadha. Kanarraa ka'uudhaan kaayyoon waa lama. Tokko hoggansi haaraan kun hojicha ammaatti deemaa jiru maalirra jira kan jedhu qaamaan gadi bu'anii hubannoo guutuu, ragaa guutuu, odeeffannoo guutuu argachuudhaaf kan qophaa'edha. Inni lammaffaan ammoo odeeffannoodhaa fi hubannoo argachuu waan tokko ta'eet hojii itti aanee hojjetamuuf dhimmoota ijoo ta'an, dhimmoota baay'ee paarkiin kun dafee hojii keessa galee kaayyoo barbaadame san milkeessuu akka danda'u maalirratti xiyyeeffachuu qabna kan jedhu as keessa qabannee galuudhaaf. Kaayyoon isaa indastiriin sun akkuma agartan infraastiraakchariin gaariin bakka sanatti hojjetameetu jira. Manneen babbareedaan hojjetamaniitu jiranii, sheediin hojjetameetu jira. Bishaan gahaan ta'e achi galeetu jira. Ifaan waan baay'een xumuramee jira. Amma hojiin isaa inni tokkoffaan qotee bulaarraa galteewwan fudhachuudha. Akkuma maqaan isaa irrattis rural transformationidha kan jedhu. Kanaafuu ce'umsa baadiyyaati. Ce'umsa gara industiriitti ittiin godhamu irrattisidha jechuudha. Galteewwan qotee bulaarraa fudhataa jechuudha. Qotee bulaarraa erga fudhateen booda gara industirii paarkii honnootitti fudhata. Gara bulbulaa integrated agro industiriitti fudhata. Kanaafuu inni galteen inni fudhatu qotee bulaarraa inni faayidaan inni guddaan oolu immoo qotee bulaadhaaf kan ta'u jechuudha. Kanaafuu qotee bulaan hidhata akka industirii paarkii waliin qabatu investara biyya alaatis ta'e kan biyya keessaayis ta'e achi industirii agro industirii integrated agro industirii bulbulaa irratti kan qabatu waliin hidhata godhatee hojjechuu danda'a jechuudha. Qonnaan bulaan akkuma inni irra taa'ee sanitti irrattiisiin kun kan hojjetu asitti akka maqee irratti akkuma beekamu kuduraa fuduraan beekama. Kanaafuu inni sheediiwwan gara 3 kan ta'an kuduraa fuduraa irratti hojjeta. Aannan irratti hojjeta. Gara poolitarii irratti hojjeta. Poolitarii eeg stooreejii indaaqoo fi gara indaaqoo waliin wal qabatee kan jiru irratti hojjeta jechuudha. Kanaafuu galteewwan kana kan argatu qotee bulaarraa isa kana irratti hojjeta. Kan biraan shooppoonni hin jiru as keessatti gurgurachuu hin danda'a. Asuma keessatti namni alaayis bitachuu hin danda'a jechuudha. Gara industirii paarkii agro industiriitti deemuu isaatiin dura jechuudha. Qotee bulaan tokko amma hektaara 3 irratti haa qabu haa jennu erga inni dhaabbateen booda gabaan hin jiramu hin jiru gulanaaf rakkisaa ta'a. Gabaan hin argadhamu hin argadhu amma dura hidhata qaba meeqaan akka gurguratu hin beeka jechuudha. Isa amma maaga gurguratu hagama akka baasu eessaa argadhee eessa geessa ka jedhu sana barateeti kan inni dhaabu jechuudha. Hidhata qaba erga fuudheen narraa badaa amma timaatimni sa'aatii qaba. Sa'aatii inni baddu san keessatti eenyu fangeesse eenyu narraa bita ka jedhu sana isa sin dhorka amma gidduu irratti immoo brookariin hin jira. Brookarii kana sin dhorkaa jechuudha. Kanaafuu hidhanni inni qabu directly investoruma isa irraa fudhatu san waliin ta'a jechuudha. Inni guddaan kan argatu kanadha. Inni lammaffaan immoo filataa wannoon filatamaan hin jira. Mirti zariin inni immoo investor irraa kana naa hojjedhu jedhee itti kenna. Isa dhaabee erga fuudheen booda gara isaatti deebisee itti gurgurataa jechuudha normaali. Inni faayidaan inni guddaan qabu kanadha. Carraa hojii uumeera. Carraa hojii akkuma beekamu nama baay'ee uumeera. Uummanni naannollee baay'ee fayyadamaa jira. Faayidaan guddaan tokko maatii irraa bahee uf danda'ee jiraachuudha akka maatii eeggachuu dhabuudha. Faayidaan guddaan sanidha. Jechuun hojii dhabeeyyii qe'ee jiraatan dargaggoota ta'ee shamarranis ni jiranii miti hojiidhaaf isaaniif carraan ni uuma jedhee yaada. Uumees jiras ni uumas kanaan fuulduraatitti. Bu'uuraalee misoomaa guutamuudhaaf qaban paarkiidhaaf kan barbaachisan keessaa tokko bishaan ta'uunsaa ni beekama. Hojiin kaan xumuramanii garuu
rakkoon bishaanii dhiyeessii bishaanii paarkii bulbulaa keessatti akka gaaffiitti ka'aatii kan ture hojiin sun hojjetamaa jiraachuun isaa ni beekama. Garuu immoo bishaan sun dhuguma paarkii sanaaf gaheera moo hin geenye amma barbaachisuun dhiyaateera moo hin dhiyaanne kan jedhu yeroo doowwii geggeessaa dhufnu karaa irrattis bishaanicha argaa turtaniirtu. Garuu immoo laayinii sarara bishaanichi irraa dhufuurraa kiiloomeetira 52 godina Arsii aanaa xiyyoorraa bishaanichi kan dhufu bishaan qulqulluutu warshaa nyaataaf barbaachisa waan ta'eef bishaanicha kiiloomeetira 52 deemnee hojii guddaa hojjennee dadhabbii guddaa itti baasnee bishaanicha akka dhufu goonee jirra. Kanaaf bishaan paarkii bulbulaadhaaf barbaachisu abbootiin qabeenyaa paarkii kana keessa galan bishaan qulqulluun hojiidhaaf isaan barbaachisu dhiyaatee jira waan ta'eef kana booda gaaffiin bishaanii paarkii bulbulaa irratti ka'u hin jiru kan jedhu sana kanuma wal qabatee bishaan qulqulluu paarkii bulbulaadhaaf dhiyeessuu keenya akkuma argaa jirta riizarvaayiroonni as dhaabbatanii jiran kun amma bishaan guutuu qabatanii kan jiranii fi sararri bishaan kana gara riizarvaayiriitti fidu saampiliidhaaf akka ta'u kan bannee isinitti agarsiisne meellaayinii irraa akka laaltaniif malee bishaanichi bulbulaa irratti rakkoo ta'ee kanaan dura ka'aatii kan ture sun hiikkatee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee garuu paarkiidhaaf qofa osoo hin ta'in gandoota 17 sararri bishaanii kun kiroosii godhee dhufu uummata naannoo 30 oliif kan ta'uufillee bishaan paarkiidhaaf gashaa jirru kana keessatti uummataaf tajaajiluu qabna jennee naannoo uummata 30 fi sanaa ol ta'uuf sarara bishaanii kanarratti uummatallee sarvi gochaatii dhufa waan ta'eef bishaan kuni kan paarkiidhaaf hojjennu caalaa uummata wajjiniinis walitti dhiyeenyaan hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef uummataafillee bishaan kana sarara naannoo boonoo 17 diriirsineefii jirra jechuudha. Kanaaf gaaffiin bishaanii paarkii bulbulaa irratti amma booda hin jiru kan jedhu sana ifatti beeksisuu waan barbaanneef abbootii qabeenyaa hojii keessa galchuudhaaf bu'uurri misoomaa xumuramuu qaba. Bishaanis haa ta'u ibsaanis haa ta'u wantoonni garaagaraa hojii sanaaf barbaachisu dafee yoo hin xumuramne isaanis hamma kun xumuramutti jedhaniiti eegu. Lammaffaa warri dhufanii hojii jalqaban ammoo faayinaansii barbaadu, liqii baankii barbaadu, qophii barbaadu. Kana jechuudha deeggaruu jechuun amma isaan tokko baankii misoomaa wajjin dhimma liqii baankii irratti hojjechaa jiru. Isa saffisiisanii xumuranii akka hojii keessa gal gochuun barbaachisaadha. Kaan ammoo akkuma duratti jedhe gama abbootii qabeenya gaafii isaan irraa dhiyaatu gaafii isaan dafanii hojii keessa akka isaan hin galle jalqabanii akka turan wantoota godhan san adda baasanii gama mootummaatiin wantoota furamuu qabu furaa deemnaa jechuu barbaada. Paarkiin kun asitti bilii guddaadha kan itti dhangala'ee bilii bileenaan lakkaa'amu dhangala'ee keessatti hojjetame garuu yoo hojjetame illee carraa ta'e ammoo yoo hojii uumaa ta'e nama hojiisee namaaf jireenya godhee itti jiraachaa jiru jechaadha. Kanarraan keessa galle wanta kana keessa jechuudha. Namni keenya hin barre paarkii keessatti oomishuun paarkii irratti hojjechuun wanta lakkaa'amu miti. Har'a barreessin kan dhuftaniif lafa kanatti waan as keessatti carraa ijoollee hojii dhabduu baay'ee hiika waan jettaniif dhuftan waan ta'eef kunoo tokko jedhaa ilaalaa carraan isaa jechuudha. Inni lammaffaa wanti nuti guutuudha. Ibsaan jira, bishaan jira, mijataadha. Namni dhufee keessatti sin tuqu, sin lolu, sin arrabsu. Kanaaf zaliin paarkii hin argamu. Mana maatii paarkiitti hojjechuun gaarummaa qaba. Ani dhaamsan investoota biraatiif dhaamu investoonni kamiyyuu namni du'an oolu booliif jiraachuu wayya waan ta'eef booliif jiraachuuf immoo lafa akkas qophaa'e kana lafa babbareedaa ta'e qophaa'e kana keessatti dhufee hojii namaa uumee carraa hojii uumee lammaffata biyyi keenya akka oomishtee jiraattu gochuudhaan carraa namaa uumuutu fayyadataan jedha erga waaqi isaa laate. ፋሲሊቲዎችን በሚመለከት bu'uuraaleen walii wal qabatee baay'ee gaariidha. Haalli nageenya fi teessumni lafaas mijataadha. Ammatti hojii eegaluudhaaf haalli nama dandeessisu sirriitti jira. Kanaaf hojii eegaluudhaaf nuti qophiidha. ስራ ለመጀመር የሚያስችል በቂ ነገር ነው ያለው። በኦሮሚያ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ኮርፖሬሽን paarkiiwwan indaastirii oromiyaatiin akka nuti paarkii kana keessatti hojjennuuf waamichi nuuf taasifameeti kan dhufne. Dhugumatti haalli jiru baay'ee namatti tola. Kan eegne oliidha. Bu'uuraaleen barbaachisoonis guutaniiru. Nutis waan argineen gammanneerra. Abbootiin qabeenyaa biroos dhufanii investii akka godhaniif waamichan taasisa. ይህንን ነገር እንዲያዩት ከግምት ውስጥ እንዲያስገቡት ጥሬን አቀርባለሁ። Eeriyaan kun eeriyaa baay'ee mijataadha. Daandiin isaa baay'ee mijataadha. Tiraafik filoowiin isaa hodduun jiru. Haayiweeyitu jira. As mojoodhaaf baay'ee dhiyoodha gara wadabatti oofuudhaaf. Asiin gara Keeniyaatti oofuudhaaf baay'ee dhiyoodha. Kanaaf koottaadha bakka kanatti invest godhaa kan jedhu akka gaariitti cimsee ergaa dabarsuun barbaada. Ergaa qofaan hin ta'u anyways promooshinii guddaas ni hojjenna. Abbootii qabeenyaas haayiliin mariisifna. Akka isaan dhufanii asitti invest godhan goonee waan kana productive gochuun irra jiraata jechuudha. Kana afaan dubbannu osoo hin ta'in waggaa har'aa
lafa akkasitti bareedaa kana lafatti arguun qabnu sheediidhaan cufamuu qaba. Maashinni ka gaariitti itti galuu qaba. Namni carraa hojii barbaadu hodduu keessa galuu qaba. Lammaffaarratti kan hin dubbachuu barbaadu kana. Sadaffaarratti nageenya wajjin wal qabatee eeriyaan baay'ee nagaa. Hawaasni naannoo kana baay'ee hawaasa investimentii jaalatudha. Hawaasa ijoolleen dargaggeessi naannoo kana jiru naannoo ka gaariitti carraa hojiidhaatiif dheebotanii jiranidha. Kan biraa immoo lafa babal'aa akka gaariitti oomishamtuutu naannoo kana jira. Naaf nama asitti dhufee invest godhu oomisha kanarratti invest godhu lafa qonnaas bakka biraatirraa hin kenninaaf jechuudha. Naafuu akka gaariitti deeggarree bakka kun akka productive godhu ta'u ergaa koo dabarsuun barbaada. Gara fuulduraatti akkuma argitan iddoon baay'een isaa ammas banaadha. Qofa osoo hin ta'in lakkoofsan kan lakkaa'amu gara hojiitti kan galaa jiran kan waliigaltee mallatteessaa jiran kapasitii paarkiin qabachuu qabu. Abbootii qabeenyaa paarkiin kun keessummeessuu danda'u keessaa parsantiin muraasa parsantiin an teessisne jechuudha. Kanaaf ni kan barbaannu paarkichi amma kapasitii inni qabu humna inni qabu hunda fayyadamuudhaan akka hojiitti galu. Tokkoffaa isaan akkamitti iddoo kana akka hubachaa turan argitaniitu haala gaariidhaan iddoon akkasaas jira faasilitiin akkanaa biyya kana keessatti uumameera kan jedhu haala dinqeetiin kaasaa turan. So tokkoffaa isaan kana baruun isaan lammaffaa immoo hiriyoota isaanii namoota abbootii qabeenyaa fedhii akkasii qabanii iddoo akkamitti dhaqnee oomishnu maaltu oomishama biyya kana keessatti jedhanii gaafiitti ta'eef hin mul'isan jennee yaanna hin himan jennee yaanna. Kanaaf nis deemichisaa paarkii ijaaruu miti deemichisaa paarkiin kun hojiitti jijjiiramuudha. Waan oomishuu qabu oomishuudha. Galtee qonnaan bulaa keenya naannoorraa fudhatu san fudhatee hojii qabatamaa keessa galuudha. So san dhugoomsuudhaaf waan nurraa eegamu hunda hin baana jechuudha.